qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree odeeffannoowwan garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Irree odeeffannoowwan garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa. Hayyee ashamaa jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota Irree Miidiyaa, nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haadha qabu jecha ardha sagantaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Eegaa kan namoonni online irratti Irree Miidiyaa daawwachuu jirtan mee share godhaatii waliif dabarsaa. Share godhaa waliif dabarsaa. Yaadaa fi haaluma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hawaasa keenya irratti gabrummaan adeemsamuu jiru yaada tokko waliif dabarsina. Irreen Miidiyaan eegaa ka yeroo isaa eeggatee tartiiba beeytanii ka sagantaa dabarfatu qopheeffatee isiniif dhiyaatee jira. Namootni na daawwachuu jirtan share godhaa waliif dabarsaa isiniin jedha. Beeksisa kanaan booda waliin dachaana. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godha, daawwadha, like godha, waliifis dabarsaa. Ayyee ni gaya. Irreen Miidiyaan beeksisa hanga tokko namootni Oromoodha, uummanni Oromoodha akka daawwatan, akka waliif dabarsanii hunda wal qaqqabsiisan beeksisa hanga tokko irra hojjetamee kan dhiyaateedha. Eegaa ka yeroo ammaa kana wanni nu qabatee jiru gabrummaadha. Gabrummaa mootummaan biltsiginnaadha hawaasa keenya irratti dhiibbaa adda addaa geessisaa jiru kana gama danda'amuun hundi keenya diinatti dhagaa darbachuun dirqama waan ta'eef sagantaa Irree Miidiyaa irratti ani obboleessi keessan yookiin ammoo ilmi keessan murteessaa Hajjii sagantaalee tokko hanga danda'e qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Eegaa ka share gootanii hedduu akka na hordofu, hedduun akka qubana qabaatu, waliif akka dabarsitan abdii isinirraa qaba jechuudha. Eegaa torbaan kana keessa wanni arguu jirru mootummaa biltsiginnaadha milishaa ofii isaa leenjiseen hawaasa keenya ajjeesuu, reebuu, torchii godhuu fi mana irratti gubuu irratti adeemsamee jira jechuudha. Mootummaan kuni eegaa erga dhiiga ilmaan Oromootiin ajjeechaa waggaa 27 guutuu uummata Oromoo irratti raawwatamaa tureen gama masaraa seenee jira jechuudha. Erga masaraa seenee guyyaa tokko yaadaa fi ilaalcha uummata Oromoo qabaatee hin beeku. Gaafiin uummata Oromoo garuu biyya keenya irratti abbaa ta'u, biyya keenya irratti ofii of bulchuu tartiiba gaafilee kanniini waggaa 27 guutuu irra qabsaa'aa as ga'e jechuudha. Mootummaan kun garuu gaafii san osoo beeku, gaafii uummanni Oromoo kaase osoo quba qabu, dhiiga ilmaan Oromootiin kaleessa masaraa mootummaa seenee yaboo ilmaan Oromootiif dhiiga ilmaan Oromoo dagatee ardha ofii isaatii garagalee Oromoo ajjeesuu jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya amma wanni godhuu qabu, wanni nuti beekuu qabnu guutumaan guututti mootummaa kana irratti qabsoofne akkuma mootummaa wayyaaneedha harka duwwaa jala dhaabbannee mirga keenya of kabachiif mootummaa biltsiginnaa ka Abiy Ahmediin hoogganamu Oromiyaa keessaa kaasuudha dirqamni keenya. Guutuu Oromiyaa keessatti wanni arguu jirruuf wanni adeemsamuu jiru mana gubuudha, nama ajjeesuudha. Dalagaan biltsiginnaa bara mootummaan wayyaaneedha biyya bulchitu manni Oromoo tokkollee hin gubanne,
yoo qaban ilma Oromoo qabanii hidhanii ajjeesan malee garuu ammoo mana gubanii hin beekan. Mootummaan kun garuu erga dhufe mana gubuu qabeenya mancaasuu dabballeen isaatii fi hidhataan isaa ummata keenya irratti rakkoo fi darar adda addaa geessisaa jira jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya ka godhuu qabu hanga danda'ameen tokko taanee harka wal qabannee mootummaa kana gama danda'amutti osoo gadi dhaabbatee hiddan dhaabbatiin osoo gadi dhaabbatee hidda isaa gadi jabeeffatee ummata Oromoo tokko tokkoon osoo hin fixin ammuma kana irraa itti beeyne hayyoota teenya jala hooggantoota paartilee siyaasaa jala deemnee mootummaa kana ofirraa dhoogguun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa Wallagga keessatti, Harargee keessatti, Arsii keessatti, Gujii fi Boorana keessatti gochi mootummaan qaamota leenjiseen ummata irratti raawwachuu jiru kun waan baroota beeytanii ka sirna darban keessatti Oromoon hin salphanne mootummaan kun Oromoo salphisaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Hayyoota Oromoo gama toora social media irratti dhaggeeffannee jirra, hordofuu jirra. Mootummaan kun ilaalcha tarsimoo sirna Minilikiitii fi Haayile Sillaasee biyya keessatti hiddaan gadi dhaabuuf ardha hojjechuu jira jedhan. Biltsiginnaa keessa namni Oromoo kabarateef beekaan tokkollee hin jiru. Yoo jiraate naa baasuu dandeeyyitu. Ka Oromoof quuqama qabu, ka Oromoof ni hojjedha jedhe yeroon of jalaa geggeessaa jechuudha. Yeroon of jalaa oofaa jechuudha. Kanaafi mootummaan kun osoo bulee ummata Oromoo irratti boru maal akka dalaguuf deemu isinumaaf dhiisaan. Ummata keenya ummata harka qalleeyyiidha. Ummata dhaqee aangoo isa harkatti qabuu hin dandeenye yeroo mana ummata keenyaa gubuu fi barbadeessu qabeenya yeroo mancaasu argina. Biltsiginnaan duras akkaataan itti ijaaramteef akkaataan itti dhaabbatte seera qabeessaallee miti. Korri sabaa taa'ee Biltsiginnaan kun hin hundeeffamne. Dhaaba seera qabeessaati miti jechuu barbaadeetan. Osoo dhaaba seera qabeessa kan ta'u osoo taate korri sabaa waamamee korri sabaa irratti hojjetee irratti dubbatee hawaasnis irratti mari'atee ODP'n guutumaan guutuu jiddee Biltsiginnaan silaa humna ummataatiin dhaabbataa ture. Sun garuu hin godhamne. Sun garuu hin dalagamne. Kanaaf mootummaa beeytanii kaa humnaan dhaabbate humnaan of ijaare tarsimoo sirna diimokiraasiidhaa biyya san keessatti beeytanii ilmaan Oromoodhaa kan dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee bulchiinsa gaarii barbaanna jedhee Oromoon mana tokko keessaa yeroo 2-3 du'u. Talkaashaan hundi Aziyaatee akka barbaadde Oromiyaa irratti haa taatuufi miti. Qabsoon keenya ka waggaa 27 guutuun godhameef jechuudha. Lubbuutti dhabne, qaamatti miidhamne. Kanaaf ummanni Oromoo mootummaan Abiyyi kun mootummaan Biltsiginnaan ni jedhamu kun osoo hidda isaa gadi hin dhaabbanne guutumaan guututti Oromiyaa keessa diduu qofatu fala ta'a jechuudha. Yoo dinne malee mootummaa kana yoo daandiin kennineef guutumaan guututti ofii ishiitii yaatee baddee jechuudha. Waa'een muudamuu Dr. Hangaasaa jedhamu maal jedhanne Hangaasaa Ibrahim jedhamu kana irratti wanni ani isiniif himuu barbaadu wanni ani ergaa koo dabarfachuu barbaadu irree akka ergama irree miidiyaatirraa Hangaasaan Ibrahim nama qubee afaan Oromoo sirriitti tartiibaan barreessee hin beeynedha. Garuu ammoo muudama kennaniif jiran.
muudamuun hangaasaadhaa biltsiginnaa kuffisa malee biltsiginnaa hin tirsiisu. Muudamni warroota beeytanii kaa yeroo ammaa kan biltsiginnaa keessa kennamaafii jiru biltsiginnaa jissa malee biltsiginnaa balleessa malee biltsiginnaan umuriin qabaatu jechuudha achi keessatti. Maaliif ummanni kunniin ummata akka bishaan gabatee irraa gara barbaade daddaaqu malee ummata dhaabbatee utubee biltsiginnaa kana bara dabarsuu miti. Kanaaf yaa ummata Oromoo muudamuun jaroota kanniinii isin hin dhiphisin. Muudamuun ummata kanaa yaaddoo nutti hin ta'in. Maaliif namoota beekumsaa fi barumsa irraa duddiitti galte bakka sanitti muudama argatuu baatee wanni tokko inni faayidaa qabu hin jiru. Osoo silaa ka beekuutii biltsiginnaan namoota beeytanii ka barnoota hin qabne ka hawaasaan beeytanii ka fudhatama hin qabne yeroo of keessatti muudaa dhufu guutumaan guututti akka jarri tun akka jiddu beekaa isin. Jarri tun akka boru salphattu beekaa. Maaliif qaamni hawaasaan jaalatamu qaamni hawaasaaf miidhamee hawaasaaf beeytanii ka cabee hidhamee kaleessa ummata Oromootiif hojjetaa ture bakka san hin jiru waan ta'eef ardha talkaashaan kara deemtuun hundi dhayite yoo muudama achi keessatti argatte wanni nu yaaddeessu maali yaa ilmaan Oromoo? Wanni yaaddoo nu ta'u maalinni? Kanaaf hayyootaa fi beektota teenya ilmaan Oromoon horte hanga ammaa qabsoo irratti argamti jechuudha. Hanga ammaa qabsaa'uu jiranii jechuudha. Mootummaa kana ka humna hin qabne, mootummaa kana beeytanii ka hawaasa harkaa hin qabne, ka ummata Oromoo harkaa hin qabne, ka osoo hin bulle, ka osoo hin turre ummata Oromoo ajjeesuuf, ummata Oromoo miidhu. Suudhaan sheer walirree miidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan irree miidiyaa. Irree miidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa daawwadhaa laayik godhaa waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa. Irree odeeffannoowwan garaagaraa qabannee isinii dhiyaanna. Irree miidiyaa. Hayyee walitti dachaan dhiifama beeksisaa irree miidiyaan akka hawaasa keessa seenee hawaasnis irratti hojjetee yookiin ammoo hawaasnis beekee hayyootaa fi beektota wajjin sagantaa mariidhaa gama barbaachisuun hanga itti seenutti beeksisa adda addaa isiniif seesinsaa yaadaa fi beeytanii ka haala qabsoo ilaalcha wal qabsiifnee wajjin adeemuu dandeenyu jidduun wal affeeraati kan deemu jiru waan ta'eef ammas irree miidiyaa sheer godhaatii waliin gayaa isiniin jedha. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dabarsuu jiru ana Murteessaa Hajjiiti. Itti deebi'a yaada koo kan irra dhaabe waa'ee muudama Dr. Hangaasaatii fi namoota tokko achi keessatti waan argaa jirru jira jechuudha. Kanaaf muudamuun ummata kana muudamuun Hangaasaadha Oromoof waa takka miidhaa takkas bu'aa tokkolleen hin qabu jechuudha. Maaliif namichi kun duras namicha akkuma arge beeytanii ka iyyaa oolu namicha tartiiba beeytanii ka waa takka hin qabne. Kanaaf nama kana karaa irraa fuudhee bakka sanitti taayitaa kennuufiif jechuun biltsiginnaan boru ofiisiitiifuu jiddee jechuudha. Kanaaf mootummaa ofiisiiti jigdee deemaa jirtu kana ammoo hawaasni keenya tokko ta'ee wal qabatee wal ijaaree hayyoota teenya faana deemudha. Gama haala filannoo biyyoolessaa yoo deemnee jenne filannoon itti gaafatamummaan filannoodhaa mana federeeshinaati yookiin ammoo silaaf paarlamaaf ture malee mootummaan biltsiginnaadhaa kan biyya bulchuu jiru gama filannootiin waa takka wanni inni irraa mirga qabu hin jiru jechuudha. Maaliif filannoo boordiin paartilee siyaasaatiif illee paartii biyya bulchaa turuuf illee
wal qixa jechuudha. Filannoon boordiin biyyoolessaa mootummaa biyya ka bulchuufillee paartii biyya bulchuufillee paartiilee siyaasaatiifillee wal qixa jechuudha. Waa tokko wanni inni wannaa qabu hin jiru. Wanni adiloo inni hojjetu hin jiru. Garuu ammoo mootummaan biltsiginnaa kan hoogganu Abiyyi Ahimad waggaa 27 guutuu bakka inni tureef eessatti akka guddate ni beeyna. Mallasaa ala guddate. Kanaaf filannoo silaa inni dimokiraatawaa ni godhamu hin godhu waan jedhu irratti uummata keenyaaf yeroo baay'ee gaafii ta'ee jira. Yeroo baay'ee gaafii ta'ee mul'atee jira jechuudha. Nu kalees yeroo wanni kunniin dalagamu wanni kunniin yeroo hojjetamu haa ta'uuti jenneeti malee filannoon guutumaan guutuutti biyya keessatti akka dimokiraatawaa hin taane jalqabuma dubbannee jirra nuti. Kanaaf hawaasni keenyallee kana beekuu qaba. Hawaasni keenyas kana beekuu qaba jechuudha. Dhukkubni koronaadhaa akka waliigala addunyaatitti biyya keessas haa ta'u biyyoota alaa irratti rakkoo adda addaa geessisuu jira dhugaadha kan ni beeynu. Haa ta'u garuu ammoo hanga danda'ameen filannoo san dimokiraatawaa godhamee haala beektanii ka filannoon ittiin filatamu sila wal danda'anii distaansii sila akka hayyootni doktoroonni idila addunyaattiin jechuu jiran sanitti sila osoo adeemsifanii filannoon ni xumuramaa jechuudha. Garuu ammoo gurbaan duras taanaan diktaateraa irras ammoo diktaaterummaa isaa mul'ifachuuf jecha filannoo dabarsee waggoottan itti aanuuf akka barbaadetti Oromoo hidhaa akka barbaadetti Oromoo ajjeesaa akka barbaadetti Oromoo mana itti gubaa biyya bulchuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf filannoo boordiin guutumaan guututti karaa irraa dabee biltsiginnaa jala galee jira jechuudha. Biltsiginnaa jala galee jechuudha. Biltsiginnaan namoota isaaf ajajamu namoota isaaf tole jedhu fuudhee bakka san kaa'ate malee lakki filannoo boordiin akka filannoo boordiititti hundaafuu qixa waan ta'eef nuti hundaa ija tokkoon laallee silaa filannoon sirna dimokiraasiidha yookiin ammoo dimokiraatawaa ta'ee biyya keessa silaa xumuramaa ture. Itti gaafatamummaan filannoo boordii biltsiginnaa waan ta'eef biltsiginnaatu bakka san kaa'ate waan ta'eef yeroon dantaatti qabaatee uummata biyyattii saniif sirna bilisa ta'een yeroo itti hojjetu hin qabu jechuudha. Kanaafuu uummata keenya filannoo san hin eeggatina. Abdii irraa muradhaa. Namichi akkanattuu akka inni itti dhufe akka nugusaatiin dhufe. Manaa malleen nugusummaan haatilleen nugusa taataan itti himaa akkasii guddate. Irraa tamaayyaa ammoo waggaa 27 guutuu sirna mallasaa wajjiin beeytanii kaa osoo Oromoo torchi goosisuu osoo Oromoo basaasuu as ga'e waan ta'eef Oromoon nama kanarraa akkamitti filannoo adeemsisee gama beeytanii kaa seera qabeessaan biyyattii ceesise jennee irraa eegna nuti. Kanaaf wanni akkanaa kunilleen akka hunda keenyaafuu ifa ta'ee ummanni keenya tokkummaa isaa bakka hundattuu jabeeffateetan mootummaa kanarratti akka dammaqu waliigalatti gama danda'ameen didaa adeemuun dirqama jechuudha. Ummanni Oromoo ka diiyaasporaalleen biyyoota adda addaa keessa jiraatu gama imbaasiitiinis haa ta'u gama mootummoota addunyaattiin rakkoon biyya keessatti uummata keenya irratti adeemsamuu jiru ragaa qabatamaa akka jiru jira. Yeroon beeytanii kaa yeroon teekinooloojiiti waan ta'eef yeroo beeytanii kaa wanni hundinuu mul'atu waan ta'eef badii fi gochoota mootummaan biyyattii sanii hawaasa keenya irra raawwachuu jiru guutumaan guututti irratti hojjanneetin mootummaa addunyaatiif dabarsuu yookiin ammoo iyyachuu jechuudha. Iyyannu malee eenyullee waan nuuf hin godhu. Durallee osoo iyyannu as geenye, osoo iyyannu osoo ajjeefamnu, osoo torchi godhamnu as geenye, haa ta'u garuu ammoo mootummaa wayyaaneedhaa bakka san irraa kaafnee jira. Kun galata dhabee deebi'ee Oromoo gabroomsuuf haa yaadu malee kaleessa qabsoon Oromoon gootee jijjiirama hanga tokko fidee jira. Oromoon paaworii qabu mul'ifatee jira. Kanaaf hawaasni keenya sirna bulchiinsa nafxanyaa kaburu as nuti deemuuf ta'u kana guutumaan guututti ofirraa dhoogginee Oromiyaa bilisoomteef Oromoo walaba taate ka ilma isaatiin beeytee ka hoogganam. Nu kaleessalleen gaafiin keenya gaafii akkanaati. Oromoonis ka barbaadu gaafii kana deebiin kun akka deebifamee Oromiyaan ilmaan isaatiin akka hoogganamtu malee ka waggaa 27 guutuu ilmaan Oromoo osoo cafaqoo ilmaan Oromoo osoo basaasoo har'a beeytanii ka dhiiga ilmaan Oromootiin masaraa mootummaa seenee deebi'ee ilmaan Oromoo gadidhaa yoo ka jedhu yoo jiraate qeerroon qarreen ummanni Oromoo ofitti hin dhiisu jechuudha. Kanaaf sirni Minilikis darbee jira. Sirni Haile Sillaasees darbee jira.
yoo ilaalcha akkasii qabatee ka deemu yoo taate ummanni Oromoo ganamaa galgala dammaqinaan hojjetaa jechuudha. Qabsoon teenya ammoo jabaattee guutumaan guututti dammaqinaan akka guutuu Oromiyaa keessatti wal taanee tokko taanee akka hojjannuudha ergaan koo waan ta'eef waa'ee dhimma beektanii ka muudamuu talkaashota kara deemtuu hunda bilisiginnaan fuutee taayitaatti kennitaniiniif ummanni keenya dhiphachuu hin qabu. Yaaddoo isinitti ta'uu hin qabu. Nuufuu toleehu yeroo akkasii kana nuufuu tole. Maaliif kunniin ummata beektanii ka tartiiba beektanii itti barreessee waan tokko ittiin hojjetu hin qabu yoo beektanii ka toora miidiyaa kanarraa hayyootaa fi beektota Oromoo yoo arrabsu yoo taate malee. Kana tolchinee beennanu. Kanaaf hawaasni keenya guutumaan guututti dhimma kana dammaqinaan irratti hojjete sirna Minilikiitiif sirna Haile Sillaaseedha Oromoo irratti adeemsifama jedhamee yoo kan yaadamu yoo taate hawaasni keenya hin fudhatu ammas hin fudhatu boruus hin fudhatu waan ta'eef irree miidiyaan yeroodhaa gara yerootti tartiiba beektanii ka hawaasa keenya keessatti rakkoo hawaasa keenya keessa jiru gammachuus walitti qabnu yeroodhaa gara yerootti itti hojjechuuf dirqama qaba waan ta'eef ummanni keenya irree miidiyaa sheer gootanii Oromoon hunduu akka hordofu akka dhaggeeffatu waliif dabarsaa isiniin jedha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana Murteessaa Hajjiiti. Egaa turtii gaarii sagantaa birootiin hanga walitti dachaanutti nagaatti isiniin jedha. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha.